saake keessatti namoota kawraa addunyaa wangeela hubadha hundeen Afrikaa besu waaqayyoodha balbala jabaatee keenyanii sassaaka Lola lukoti damaka Lule kondola lukoti damaka Lule kondola lukoti damaka Isin mana ikon mana tu simpote Akhtani akka jagootaniif jikeessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akkasiniif kennuuf isin haasa'u Kanabab kibba warri jirtan kanneen baaflita Lola lukoti Atigaruu sabarsiifam balbala raaraanni banii hunduma folkita eenyu barraan qabu waan beekan isatti qabamee jira haalota hundumaaf qabnaadhaan sachaa'insiisa Lola lukoti Kiristoositti amanuudhaan akka fayyadu wangeelaan argamee nama boqochiisa Abboonni qulqullaan hundinuu geggeessaa bura waaqayyootiin caafamu barsiisuuf walgeessaa hubachiisuuf qajeelchuuf qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa namni waaqayyo waan gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'e erga keenya guddaanii kan saffisu qabu dhaloota hundumaa wangeela lallabu jireenya inni botaa marras garaa isaa wallaale wangeela labsinaafi isa ittiin oolle wangeela labsinaafi isa ittiin oolle jireenya raanchicha guddicha Lola lukoti dukkana hundaa mo'atee hundicha bakkacha Naannonni isaa fawwaatee qaroomee mul'ata Halluu maraartu dhabee kan kennuun olfata akka sirnaaf amala waldaa kiristaanaa kanaa ta'ee beekametti waaqayyoon sodaachaa amantiidhaan hojicha adeemsisuudhaaf jabeechuu Bulluqa qabna mandara lafa Macaafni qulqullaa'uun waaqayyoo ta'uu isaanii biyyoota hunda laallataa mootis dabalatee Kiristoosiin haala hin jiru kan du'aan mo'ate Gabaabumatti waldaa kiristaanaa bira abboota barruutiin qophaa'an gabaabumatti ergamoota gabaabumatti niiqaa gabaabumatti Atinaatiyoos kan hin geeddarmin gabaabumatti Oodiisbu Kaatikeetiloos Nuti dubbii waaqayyoo uumamummaa kan ittiin ibsaman ta'uusaa amananii kan fudhatanii barsiistan ta'uu keessa. Seera waldaa kiristaanaa eegota lammaffaa irratti kan eegdaniif kan eegsisan isarratti hundeeffattanii kan geggeeffatan ta'uu keessan lakkisa uumama harkasaa barbada gootaatu
Addunyaana dhaggeeffatu Kaniitan gadhiisan Qabdanis lakkisan Harkasan barbaade gooftaa Lulli kunduula lubbuutii damakaa 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 Kunduula lubbuutii damakaa akkuma ammanuun jedhee lola baay'ee keessa deemanii sagalee misraachoo kana biraan ga'u carraa guddaa kanaan immoo kan isaan ga'e Waaqayyoodha. Akka keessan dirsa Waaqayyoon kadhadhaa. Jafoonni keessan irra kaa jafoonni keenya walirra kaawwannee amantiidhaan ergama Waaqayyo nutti kennedha. Obboloota keenya kana duwwaatti miti kan kenname ergamni kun nama baay'eetti kennan. Kan carraan guddaa tokko isaan dhaga'eera. Waaqayyo akka isaan gargaaru lafa adeemanitti Waaqayyo afaan isaanii faana akka ta'u jecha dubbatan faana akka ta'u mootummaa Waaqayyo akka isaan kennu ayyaana Waaqayyo akka isaan dabalu karaan Waaqayyo akka isaan faana ta'u adda akka Phaawulos akka Sillaas ifachuudhaan hafuura hamaa baasuudhaan dhaloota dubbatan keessaa baasuudhaan Sasaka Waaqayyo kasaan gargaaru Waaqayyo kadhannaa Kunduula lubbuutii damakaa Lulli kunduula lubbuutii damakaa Lulli kunduula lubbuutii damakaa Akkan abban ijoollee keenya irratti akkan abban nurratti akkan abban akkanatti adeemu akka danda'u lafa kana daangaa biyya kana cabsee deemu akka danda'u dukkana cabsee deemu akka danda'u ijoollee keenya faana akka ta'u tajaajiltoota keenya kana faana Waaqayyo akka ta'u hin kadhanna Waaqayyo. Kaabaaf kibba warri jirtan kanneen bahamni ta'an Waaqayyo akka isaan gargaaru Waaqayyo akka isaaniif kennu Karaanni banii hunduma bulchitaa Lusifaar akka waraana dhaloota nyaachaa kan jiru humni dhaloota hundumaaf qabnaa dhaamsa jaalasiisa Kunduula lubbuutii Jedhaan argamee nama boqochiisa Dhaloota hundumaa ilaalinamu jireenya inni mataa marras garaa saawwannaame Ngeera labsinaafi isa ittiin Ngeera labsinaafi isa ittiin Lama keenya dhaaluudhaaf kan ka'e biyya keenya dhaaluudhaaf kan ka'e yaari kun ammaa keessa jiru waadana qabu yaadota horamaa gaa'e ergamni seeqana haasini qabu Atu sanyii namaa rachanii marti Bina ijoollee keenyaati maqaa Yesuus Itoophiyaa dhaala haasana Qaqqabnaa mandaraa lafaati Wangeela namoota mu Biyyoota hunda laallata mootii
Adunyana daggeffatu kanilan gadhiisan qabdanis lakkisan harkasaa barbaada gootaatu Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Lulli kun duula lubbootii dammaqaa 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 Keessummaa biqiltuu qabnee kan ilaalaa ta'ee fi dubbifachuu danda'u. Qaaduu galataa. Lammii balaa Dunia addunyaa Angela kubata Gana Afrika Beswa kayoda Bagian sabarraa. Albala jabate Kenya ni sasaka Agarsaa. Duli kun duula lubbootii dammaqaa Duli kun duula lubbootii dammaqaa Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Duli kun duula lubbootii dammaqaa lakkoofsa 32 irratti nu lafa kanarratti waa'ee Yesuus Kiristoos biyya lafaatti dubbannaa immoo lafa kanarraatti gara Waaqayyoo gaafa namnu gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu Waaqayyo immoo waa'ee keenya waaqarratti dubbata. Ameen. Haleluuyaa. Waa'ee keenya waaqarratti akka dubbatamuuf nu waa'ee Yesuus Kiristoos lafa kanarratti dubbachuun nama keenya jechaadha. Amantoonni hundumtuu kan ta'uun isaanii wajjiniin dubbannaa namni wangeela qabu wangeela sabaa kaasu Mano kan kaasneetu waa'ee Yesuus Kiristoos jennaa. Ameen. Haleluuyaa. Dhaloota hundumaaf qabna dhaamsa jaa'ibsiisa Duula lubbootii Deemaa waan jedheef Wangeelaan argamee nama boqochiisa Duula lubbootii Kujeetti Oromiyaatti Itoophiyaatti Afrikaatti wangeela mootummaa Waaqayyoo hin bal'inna. Ergaan keenya guddaani kan sana keessu qabu Dhaloota hundumaa wangeelaa lallabu Jireenya inni gotaa marras karaa saawwannaale Wangeelaa labsu nama kee isa itteenaale Wangeelaa labsu nama kee isa itteenaale Chicha bakal
Katu sanyi nama gurracha di marti Wami cabulu kakamna mandara lafati Biyo taunda lalata motis dabalate Sina lanjiru kandu amuate Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Addunyaa na dhaggeeffatu Kaniitan gadhiisa Gamtanis lakkisa Harkasaa barbaada gootaatu Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Lapsi, 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 lapsi Addunyaa na dhaggeeffatu Kaniitan gadhiisa Gamtanis lakkisa Harkasaa barbaada gootaatu Dulli kunduula lubbuutii dammataa 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 Barbararaan dibanii hunduma bakkitaa Dulli kunduula lubbuutii dammataa Naannotaan hundumaaf qabnaa dhaamsa jaansiisa Dulli kunduula lubbuutii dammataa Yawankeedhaan argamee nama boqochiisa Dulli kunduula lubbuutii dammataa Ergaan keenya guddaanii kan safiisu qabu dhaloota hundumaa keelaa lallabu Jireenya inni botaa mar'as karaa isaa wallaale